Hashama harka fuunee kabajamtoota maamiltoota as guutuubii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kan kooti galata waaqayyo meesin akkam jirtu mee harama warna miidiyaa kanarra deddeemaa jiruun waa ta'e irraa dubbachuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf ta'e wanti miidiyaa kanarra deddeemu baay'ee tokko nama jibbisiisa. Nama moo seexanatu fayyadamaa irra silkii kan jennu keessarraa. Sababni isaa namni du'a namaa barbaadu, rakkina namaa barbaadu, dhukkubsachuu namaa barbaadu nama osoo hin taane seexanaa jechuudha. Na waa'ee du'a booniitiin wal qabatee abbaan manaa ishee dhukkubsatee hospitaala jira. Footoo abbaa manaa ishee gadi zagzagxanii jechoota hin taane warreen dubbattan osoo dhiistanii sinii wayya jechuudha. Nama lama yeroo tokko dhabu jechuun baay'ee ulfaataadha. Boonis oduma akkasittanuu yoom duuta odoottanuu odoo duute odoottan namni jireenya mataa isaa jiraata. Waan barbaade godhuu mirga qaba. Inde namni bar waan itti fakkaate haasoo waan itti fakkaate gochuu mirga isaati. Nama barbaanne hordofuu dhiisuu dandeessan, nama barbaanne viidiyoo isaa ilaaluu dhiisuu dandeessan, sabskiraaybii godhuu dhiisuu dandeessan, laayikii godhuu dhiisuu dandeessan, koomantuma hin taane nama jala deemtanii maaliif barreessitu? Yoo isinitti hin tolle iskiroorii godha darba. Yoo nama beekaa taatan immoo nama san gorsa yoo karaarraa maqe ta'e. Yoggii kaan garuu akkuma negatiivii barreessitanii sammuu namaa hin barreessina. Namni akka duuf sababa hin ta'ina. Dhugaa isinitti namni akka du'u sababa hin ta'ina obbolaawwan koo. Waayifaa qabna jettanii intarneetii fayyadamuu waan dandeessaniif lubbuun namaa akka ba'u sababa keessanii namni akka dhukkubsatu sababa keessanii namni akka miidiyaa irraa badu sababa keessanii namni akka du'u gochuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu of eeggannoo cimaa godhaa akka obbolummaatti jechuudha. Of eeggannoo cimaa godhaa. Innaa dhugaa isinitti amma bara kana namni nagaa han jiraatu nama akkamiiti yottan nama tapha jaalalaa keessa bahe. Tapha jaalalaa keessa ba'a. Ijoolleen biyya hambaa jirtanis ta'e, ijoolleen biyya keessas jirtan ta'e, ijoolleen barachaa jirtanis ta'e, ijoolleen hojjechaa jirtanis ta'e, ijoolleen mana jirtanis ta'e. Tapha jaalalaa keessa ba'a. Jaalalli waaqa bichaadha. Kan nuuf jedhee fannifame, kan nuuf jedhee dhiiga isaa dhangalaase. Kanaafuu jaalalattanii geemiin taphatina. Sin waan yaaduu qabdan dursa yaaduu qabdan. Namni tokko sin barbaadu jechuun mirga qaba, atis sin barbaadu jechuun mirga qabda. Giddumaan jaalalli giddii sin ta'u. Kana of amansiisuu qabdan. Namni tokko yoo deeme kan biraa kan isa caalu dhufa. Dubartiin takka soo deemte dubartii caaltu dhufa. Sin maatii keessa yaaduu qabdan, haadha keessa yaaduu qabdan, ilmoo qabaattan taanaan ilmoo keessa yaaduu qabdan. Malee nama tokkoof jecha nama kamiyyuudhaaf jecha fuudhuun hin barbaachisu. Inde mee namni amantaa isaatii aarsa ta'u jira? Hin sodaanna bar. Ani amantaa kiyya aarsa hin taane kana waaqayyoof ofii dabarseen kennine nama dhuunfa tokko akkamittan uffannisa. Bergid rakkina keessanii fi miidhama keessa seentuu beeka. Garuu immoo duuni furmaatan ta'uudha. Duuta furmaata hin godhatina. Mee komantii viidiyoo obboleettii teenya boonii nabsa ishee amaru jalatti barraa'e. Hunduu nama abdii kute. Namni abdiidhaan jiraatu tokkoon argadhu hin jedheen dhugaa rabbi. Birriin keessanis oo nyaatame haa nyaatamu. Birriin keessa sini olii miti waan ta'eef. Ani amma mucayyuu manqaaman naannanii beeku jechuudha. Birri ergattee birri dalaala irratti ergame. Birri sun ji'a tokko wayi ture akkaawuntii qabame. Akkamitti ji'a turaa pirooreksii dhuftee hospitaala galte. Kaleessuma naman beeku bara. Mee maal jechuudha kuma afuriif pirooreksii dhuguun maaliin? Silaa birriin kee hin baduu birriin gaafa gadhiifame siifan gashaa jedheen hin banne fudhatee hin banne maal akkana nama godhuun maaliif hin obsan qabaanne dhugaa rabbi. Wanta ittiin of ajjeesnullee layyaan hin beeknu bara. Eessatti akka du'uu qabnullee adda baasnee hin beeknu bara. Zimenneetuma waanuma nutti fakkeessa. Maaliif seexana gara mana keenyatti waamna dhugaa waaqayyo?
jaalalli waaqayyoodha bakka. Inna wanti hin dabarre hin jiru. Amma nuyi gaafa rakkanne, gaafa namaan miidhamne, gaafa namaan kaaddamne waan darbu nutti fakkaatu rakkoo sun. Waan fayyinu nutti fakkaatu. Caba keenya san akkuma okkolleetti waanuma jiraannu sanitti fakkaata. No. Wanti hin irraanfatamne hin jiru baay'izawii lafa kanarratti. Hinde. Bara haati ilmoo ishee awwaaltee onuma dagatte galtee midhaan nyaatti bara. Bakka kun haala uumamaati bakka namni gaafin hin gammada, gaafin hin bo'aa, gaafin waanuma ta'e ta'a. Kanaafiyyuu of eeggannoo akkasii godha. Nuti makaraa biraatu nu gaa. Mee ijoolleen Saawudii keessa jirtu amma bara ijoollee meeqa dhumaa jira? Ijoollee meeqatu lubbuu isaanii dhabaa jira? Ijoollee meeqatu kulaalitii isaanii dhabaa jira? Ijoollee meeqa sammuu isaanii dhabaa jira? Sammuu qabda taanaan, fayyaa qabda taanaan waaqayyoon galateeffadhu. Birrii dhabe jettee, abbaan manaatiin kaaddame jettee, fiqranyaadhaan kaaddame jettee, maatiidhaan kaaddame jettee, maatiin kiyyanan jaalatan jettee. Ofiin hudhiin, ofiin ejjeesin jiraadhu bakka jiraadhu, ofii keetiif jiraadhu. Nabsee waaqayyo uume gaafa jedhennu iyyuu fudhata. Meenyuudhaaf jecha duutan, ee'uudhaaf jecha lubbuu keessan balleessan. Please of eeggannoo godhaa ijoolleen mana madaamii keessa jirtan, ijoolleen biyya keessa jirtan. Bakka ofiif keessaniif jiraadha, nama biraa dhiisa irraanfadha. Jaaladha, garuu of hin miidhina. Birrii keessanii soo nyaattan, birrii sinitu fide malee birriin sin hin finne. Of course nan beeka. Itti dadhabdanii boru abdii godhattanii boru nuu taa jettaniiti. So dhiifamaa sagaleen adda cite. Kanaafiyyuu wanta akkanaa keessa ba'a. Jireenya mataa keessanii jiraadha. Of hin miidhina. Yoo of miitan nama miitan hin jiru. Namatti illee masanaakilii taatanii duutanii jechuudha. Namni tokko tidaarii keessatti abbaan manaa yoo du'e dubartii gadi zagazeedhu. Yoo immoo dubartiin duute dhiira gadi zagazeedhu. Kanaafuu mee murtii waaqayyoo dhabdiisa. Kan murteessu waaqa bichaadha. Wanta beennu hin jiru nuyi miidiyaa kanarratti kan nama beennu akka nama isa wajjin jiraatanii ta'uu oolaa hin haasa'ina. Ta'uu oolan nama miiraa miitu. Gaafsanis immoo rakkoo biraati. Kanaafiyyuu waan nu ilaallatu bichaa gochuu, waa gaarii hojjechuu, koomantii gaarii barreessuu. Kanarra kan hafe wanta kun firdii murteessuu hojii keenya miti waaqaaf dhiisa.